kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaafi kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi fi raamina Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube irras gumii hojii harkaa bifa adda ta'een yookiin bifa biraatiin isiniif qabadheen dhufee jira. Gumiin hojii harkaa keenyaallee haala kamiin daanteelii masoobii biddeenaa yookiin gundoo biddeenaa haala kamiin akka itti dhahannu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kirriidha. Kirrii bifa kanaan isiniif dhahaa jira. Kiroosheedha. Kirooshen koo qalloodha. Kirriin koo waan qalloo ta'ennaan kirooshee tokko tuqaa duwwaa fayyadama ana waliin. Egaa har'a quba koo irratti mareen isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee sansalataan hojjedha. Har'a immoo qubaan maree jalqabee isinitti agarsiisa jechaadha. Kun lakkoofsaan barbaachisu hanga feene itti fayyadamna jechaadha. Amma kanatti maradheera. Sana booda akkanaan keessa baafadha jechaadha. Amma isii kana keessa haala kanaan itti dhahanna naanneessine tokko tokko lakkaa'uun dirqama miti. Isa kana abbaan fedhes lakkaa'achuu ni dandeessanii. Sansalataan barbaachisu tokkuma tokko haala kanaan geengoo godhannaa jechaadha. Daanteeliin masoobii kan inni lakkaa'uun hin barbaachisne bakki kuni maazanii hin qabu. Maazanii jechuun roga furee akka warra kaaniitti ittiin hojjetamu waan ta'eef dirqama kanarratti lakkaa'uun nun barbaachisu jechaadha. Haala kanaan isinitti mul'ata dheeyyaadha. Haala kanaan isii kana guuttadheen isinitti deebi'a. Tokkuma tokko qofa keessa baasudha waan ta'eef. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheen dhufeera. Erga haala kanaan zuurii guuttadhee fedhee isii kana kirooshee koo irra tuumariin asitti wal qabsiifadha jechaadha. Agartanii amma tokko lama sadii sansalata sadii ol dhahanne isii kana keessa deebisnee boolla tokko keessa double crochet lama. Amma fakkeenyaaf sansalata sadan kana akka double crochet tokkotti fudhanna. Asuma keessa deebisnee tokko akkas baafanna jechaadha. Akka nu jalaan golbanneef boolla tokko keessa double crochet lama dhahanna. Amma boolla isii kana keessa double crochet lama dhahanna jechaadha. Ammallee isii kana keessa bukkee isii keessa double crochet yoo sanatti ariifadha dhiifama double crochet lama. Haala kanaan kun boolli isiin beekamti. Boolla tokko keessa yeroo lama wal harkifannaa jechaadha. Haala kanaan ammallee boolla isii kana keessa tokko achuma keessa sansalata tuundee lama. Agartanii ammas boolla taanu keessa tokko akkas fudhanna. Ammas achuma keessa tokko dabalanna. Double crochet lama tokko lama. Ammas achuma keessa tokko lama. Akkas goonee zuurii lama walitti kanarratti dhahadhee isinitti deebi'aa jechaadha akka viidiyoon hin dheeranneef. Egaa haala kanaan zuurii guutee isinitti deebi'eetiin jira. Bifa kanaan tokko lama sadii kan jalqabaatee hojjenii zuurii sadiin dhahadhe jechaadha. Isin amma feetan dhahachuu hin dandeessu. Akkuma masoobii keessaniiti jechaadha. Masoobiin mataan isaa yoo akkas guddaa ta'e isii kana geengoo kana yoo guddisnee dizaayinii boodatti baafannu irratti hin bareeda kana caalaa jechaadha. Amma erga amma kana dhahannee kan nuti dhahannu amma wanti nu hubachuu qabnu as keessa tokkuma tokko kana keessa fuunee quba keenya irra isa kana akkas goona. Isinitti mul'ata yaada.
akkas crochet keenya irra malee isii kana keessa baafanna. Sana booda quba keenyaan akkas godhanna jechuudha. Quba kan koo duddubbee sanatti mul'ata yaada kirriin asirra maramee jira. Sana booda wal akkas fudhanna. Baasna kana ammallee boollattaan keessa akkuma kana quba keenyatti marataa deemna jechuudha. Sana booda ammallee boolluma tokko keessa akkuma jalqaba kana dhiyeessanatti agarsiiseen quba keenya keessa maranna. Kunas dizaayinii nu baasaa deemaa jechuudha. Haaluma kanaan crochet korra maradha fidee as keessa boollattaan keessan gashaa jalaan quba koo akkasitti irra kaa'ee harkisa bicuusii qubni koo furdaa waan ta'ennaan inni dheerata. Ammallee haala kanaan ammas isa kana keessa akkas boolla keessa galfannee kaanee quba keenya akkas godhanna. Ammallee kan nuti quba keenya irra kaa'annu isa kanarraa jechaadha. Isa dheeraa asirra quba keenya akkas nagoonu keenyaaf akkas godhannee na keessaan baafannu isa kana akkas irra keenyee jalaan baafannaa jechaadha. Inni quba keenya irraa kuni dizaayinii nuuf baasaa jechaadha. Dizaayinii bifa bareedaatiin mataa masoobii keenyaa irratti nuuf ta'a. Suniif galaara dheeyyaadha. Ammallee akkas crochet keenya irra marannaa kana keessa galfannee quba keenya kanarra kaa'annaa. Sansalata nu barbaachisu amma kana booda yoo golbates umaanu jalaan ta'u. Boolla tokko keessa double crochet tokko dhaannaa waan ta'eef amma nuuf golbachuu qaba jechaadha. Akka nuuf golbatuuf jalqaba boolla tokko keessa double crochet lama dha'a turre amma boolla tokko keessa double crochet tokko qofa dhaannaa jechaadha. Erga boolla sii keessa akkas galfannee quba keenyaan irra ciibsina. Crochet keenya akkasumarree finnee boolla kana keessa akkas galfannee sansalata. Sana booda quba keenya akkas godhanna. Qubni nu akkas goonu kirriin keenya quba tokkotti akkas marannee irra quba shaadaatti quba isa guddaa kana isa walakkaatti akkas godhanna jechaadha. Gad harkisna. Akkuma agartan asiin akkas argan baafadhee quba isa guddaa kirriin akkas gadi qaba. Akkasitti na ta'u keessaan baafadha. Ammallee haaluma kanaan amma nu ga'uudha hannaa jechaadha. Booda akkas nu ta'a deema. Guddisnee walitti deebi'anna. Nagaa hordoftoota koo yeroo dhaataa deemnu haala kanaan nuuf ba'a. Bifa baay'ee tokko bareedaadha. Dizaayinii mataa isaa danda'e qaba kunillee. Haala kanaan dhahannee itti miidhagfachuu dandeenya siniin jedha. Ani ammallee kana ganaan xumurree akka viidiyoon hin dheeranneef gidduudhaan kutee sanatti agarsiisaa jira jechaadha. Haaluma sanatti agarsiiseen dhahannaa quba keenya irra maruu hin dagannu. Haaluma kanaan yoo sanatti agarsiisaa hunda isaa dha'ee sa'aatiin itti fudhataadha kanii. Haaluma kanaan boolla tokko keessa baasnee boolla tokko keessa haala kanaan dhahannaa jechaadha. Dudduubaan quba keenyaan qabuun hin dagannu. Akkanii dizaayinii kana nu baasutti baay'ee tokko salphaadha. Kana erga baafannee uffannaa isaa
haala barbaanneen dizaayinii barbaanneen irratti dhaachuu dandeenya jechaadha. Mataa isaa haala akkasiitiin dhaannaan garaa isaa yookiin daanteelii isaatti kan nuti dhaannu haala barbaanneen dhaannaa jechaadha akkuma beeknutti. Inshallah isiniif gala jedhee yaada. Waan tokko nama rakkisu tokko dha'uudha. Isii kana qofa quba keenyaan akkas gochuun dagannu dizaayinii kan nu baasaa jiru isii kana jechaadha. Isii qubaan qabannu kana. Akkuma daanteelee yeroo kan dhaannutti dhahanna. Akkuma tokko akkasuma harkisuudha. Boolla tokko keessa dabal kirooshii tokko kan irraa adda godhee isii kana asii qubatti marannu kana jechaadha. Akkas goonee quba keenyatti akkasumarree harkifanna. Waan tokko adda addummaa hin qabu. Haala kanaan ittiin mana keenya miidhagfachuu dandeenya. Bittaarraan oolchaa kirrii feeneen dizaayinii feeneen ofii keenyaa hodhaanne waan baay'ee qusannaa jechaadha. Beekumsa ni arganna. Mana keenya haala barbaanneen ittiin miidhagfachuu dandeenya. Bittaarraallee oolla waan baay'eef nu danda'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan isiniif galuu didellee koomantiidhaan na gaafadhaa, isiniifan deebisaa. Dogongoroon qabullee koomantiidhaan natti himaa, nan qajeelfadha. Viidiyoon kun akka inni isinitti tolu abdiin qaba. Yoo ariifadhellee dhiifama. Egaa haala kanaan hanga feene dhahanna, zuurii feene dhahanna. Ammallee zuurii 3 dabalee ka'ee daarii kanatti daanteelii isaa akkatti dhahamu sanatti agarsiisaa jechaadha. Kun isiniif gala jedhee yaada. Egaa hordoftoottan koo mataan akkaataan mataa mosobii itti dhahannu yookiin haalli mataa mosobii yookiin gundoo biddeenaatti dhahannu akkas tokko baay'ee tokko salphaadha. Kirriillee baay'een fudhatu akkasitti gaafa laaltan waan kirrii fudhatu fakkaata. Garuu immoo kirriin fudhatu, kirrii badaa nyaatu. Baay'ee tokko bareeda. Kirrii bifa biraatiin illee dhahachuu hin dandeenya. Namuma kanatti dheetan sanitti agarsiisa jechaadha. Sanitti agarsiisuuf malee egaa namni biyya ormaa jiru mosobii maalii qabaa miti, galleedhuma mana keenyatti dhahanna. Garuu wal barsiisuun gaariidha kan jedhuuf sanitti agarsiisaa jira. Amma erga kana dhahannee finneesii kana keessa akkas goonee walitti qabsiifanna gabaabsachuudhaaf jechaadha. Agartanii erga akkas goonee amma haala salphaadhaan sanitti agarsiisa. Kan amma kana akkas harkifanna. Erga harkifannee akkas godhannee yeroo tokko keessa baafannaa jechaadha. Deebi'aa erga kana harkifannee amma kan akkas goonee keessa baafanna. Sana booda isii kana keessa double crochet 3 yookiin 4 baafanna. Haala kanaan 1 2 3 double crochet 3 erga baafannee finnee ammas akkas godhanna. Sana booda isii kana finnee ammas wal harkifannee akkas godhanna. Crochet keenya irratti marree 1 2 3 4 5 dabarfannee ja'affaatti haala kanaan bakka kana keessa walitti qabsiifannaa jechaadha. Agartanii
ammallee al tokko akkas goonee harkifannaa ammuma kan finnee akkas godhannaa erga keessa baafnee akkasitti qabannee double crochet 3 tokko 2 3 agartanii sana booda akkas walitti yeroo tokko keessa baafanna erga yeroo tokko keessa baafannee finnee akkas harkifannaa sana booda ammas 1 2 3 4 5 6 irratti wal qabsiifannaa jechaadha agartanii haala kanaan dizaayinii kanatti baafanna inshallah kutaa lammaffaa tokkoffaa kanaan xumuree kutaa lammaffaa irratti haala kamiin akka kanatti dhaannu qabadheen fidee sanatti agarsiisaa jechaadha viidiyoo dheeressuu waan hin feenifennaan viidiyoon kun yoo sanatti tole like share subscribe gochuun na jabeessaa maatii naaf ta'a koomentiidhaan illee gaaffii qabdan na gaafadhaa hanga viidiyoo kutaa lammaffaatti walitti deebinutti turtii gaarii